Harka kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan bagana gaan jiraattan isiniin jechaadhaa tuni qophii mariitan TV Oromiyaa magaalaa Torontoo irratti qophooftee gara sarara onneen irratti isinii dabartu. Qophii har'aa jalatti keessummoota lama bebbeekamoo qabadee dhiyaateetiin jira. Isaanis kutaa Ameerikaatirraa takka adde Saamiyaadha kan itti aantu ammoo obbo Jamaali. Jamaal Ganamooti. Adde Saamiyaa kanaafuu namni hin beekne hin jiru. Marti keessanuu bagana gaan dhuftanii isiniin jaa. Bagana gaan nu eeddu Basayyo. Bagana gaan nu eeddan Basayyo waa illan kee martu. Biyya teenya keessatti gaa waa baay'ee harkaa jirra. Amata 29 deebineettis namni baay'ee yaadachaa jira. Magaalatti mariin arraan tanaa karam deemaa biyyi san karam deemaa jirti kan jiru siyaasaan biyya karam deemaa jirti waan irratti tuttuquuf jiraanna. Kana yommuu tuqu osoo fi marii keenyatti seenne waliin hubachiisuu fedhu akkuma sirna dabree kaleessa asitti miidiyaa oguruun eegalamee jirtu. Guyyaa kaleessa irraa akka dhageenyutti ONN qilleensa irraa buusanii jiran. Namoonni baay'een waa'ee adda addaatiin akka warra saatalaayitii buusee tokkotti dubbachaa jira kun sirriidhaa miti. Akka nama keessa beekutu wanni saatalaayitii irratti ol baasuu rakkina tokko hin qabnu. Dubbiin achirraa biyya keessatti immoo rakkinni isaa maal akka ta'e warri saatalaayitiitis qorachaa jira. Tan wajjin tattaaffii haga dandeenyu hundini goona takka immoo karuma fedheenuu qilleensa irratti deebi'uudhaaf gargaarsa uummata Oromootii wajjin yeroo gabaabaatti qilleensa irratti deebinu abdii guutuun kan nuuf ifadha. Qabsoodha. Har'aas gurguramnu karaa biraatiin numa banna. Gargaarsa uummata Oromootii wajjin qilleensa irratti deebina jeetiin abdadda. Hayyeen gaa'umuun kana jiru ammaan tana marii teenyatti deebina. Mee adde Saamiyaa asirraa hin eegala. Har'a tokkooni filmaata jeetii namni biyya keessa deddeemee ijaarame waliinis qophii godha jedhanii ijibbaata godhaa jiranii. Gara biraatiin ammoo hidhaa fi ulee fi doorsisniinis hammaachaa jira. Kana ilaalchisee paartii Oromoota qullaa osoo hin ta'in paartiin biyyattiidhaatis kanneen Amaaraatis dabalatanii warra Izeemaas dabalatanii boordii filannoodhaatti iyyannaa galfatanii jiru. Oromoo mootummaan irraan gahaa jirtu. Amma garam deemaa jirra. Filmaanni kun ta'a. Yoo hin taane namoonni baay'een bara 91 nu mul'achaa jira jaa. Akka ilaalcha keetiin bakka san geenye moo hin geenye? Fayyadahee dhugaadha. Namni guyyaa bofa harkee halkan ta'e badheessaa jetti Oromooni. Uummanni Oromoo sodaa keessa bultee qaba. Bara 91 fi amma waan itti wal fakkaachisus ni qaba. Akka itti wal fakkaannes ni qaba. Hatti wal fakkaachisu tokko adda bilisummaa Oromoo tapha siyaasaa keessaa baasuun miseensa isaa akka jiru julmaan hidhuun deeggartoota isaa akka jirutti hidhuun miidiyaa rakkoo Oromoo ibsu waa'ee sagantaa waan olii gaddeemisa adda bilisummaa Oromoo uummata isaa keessa godhu ugguruun kun cufti 91 nama geessa 91 wanni godhame kanuma garuu uummatni keenya bakka 91tiif arran jiru. 91 addi bilisummaa Oromoo uummataaf haaree ture. Maaliif mootummaa dargii bara ture qabsoon teenya hedduun isaa daggala turte. Muka Oromiyaa jala turte gammoojjii Oromiyaa keessa seente. Uummanni Oromootiif addi bilisummaa Oromoo hoggaas wal bare. Uummanni keenya yeroo san odoo dammaqinsan qabaatiin jaalala dhaaba kanaa qabuu fi emotionally gammadee akka malee ta'e dhawamee deebi'ee jechuudha. Uummanni silaa akka arraa dammaqinsa qabaate akkasi dhawamee hin deebi'u hanga dhumaa falmata ture. Arra garuu mata gurree jira, qeeroo jira, uummanni keenya bilchaatee jira. Gaafiinsaa maal akka taate baree jira, fedhiinsaa maal akka fedhu uummanni kun baree jira. Akka 91tti doorsiftee dhaaba kanaas baasuu hin danda'an
ummata keenyallee qawweedhaaniif booda deebisuu hin danda'an. Bilchinni ummata Oromoodhaa ol aana ol ka'ee jira jechuudha. Maaliif ganni 27 kun ummata Oromootirratti dararaa, ajjeechaa, hidhaa, biyya ari'amuu, baduu, daangaansaa sharafamuu kan agarsiise jechuudha. Kana keessa dhaloota kana keessa dhalatee guddateetu danfee ol ka'ee jechuudha. Kana garaagarummaan guddaan jiru. Uummanni Oromoo kana booda akka 91 san ta'uu ka fidhiisuun seehu. Karaa kaaniin jijjiiramni dhufe kun nama jijjiirama malee sirni sanuma. Poolisiin jiru sanuma. Warri uummata ajjeesan hidhaa turan sanuma. Yoo laalte caasaa mootummaa kana keessa jalqabarraa hanga dhumaatti warruma TPLF hojii uummata gidirsaa ture, fixaa ture, hiraarsaa tureetu jira. Jijjiirama waggaa jennu sida jijjiirama sirni jijjiiramuutu irra jira. Warri uummatarra yakka dalage san cufti seeraaf dhihaachuutu irra ture. Warra silaa seeraaf dhihaatu arra jijjiirama jee abbootii jijjiiramaa ta'ee gabbee. Kanaaf jijjiiramni hin jiru biyya san keessa. Karaa kaaniitiin filmaata biyya sanii maqaadhaaf filmaata jiraanii fakkaachisa. Garuu abbaa qawwee qabuutu moo'a. Qawwee harkaa qaban, qabeenya harkaa qaban, waan mootummaan qabu cufa dhimma bahanii akkuma Tigroonni godhaa turan sanitti godhanii dhibbarraa dhibbannuun moo'ee jechuuf deeman. Karaa kaaniin boordiin filannoo waan tokko jettee boordii filannoo kana yeroo dheeraadhaaf dhaabboonni siyaasaa kun cufti rakkoo jirtu itti himachaa turan. Komii jirtu itti himachaa turan. Akka arra sardamee gabbee rakkoo teessan himadhaa jee kanatti himanne jechuudha. Arra isaan dhiibee kana himachiise hogganoota adda bilisummaa Oromoo kadheen gadda ukkaamsan, kadheen gadda mana qawweedhaan irra dhawan, kadheen gadda hidhanii lafarra qomaan ciibsaa turan. Kahuma warra humata kan balleessin karaa nagaatiin, hojjanna karaa nagaatiin qabsooyna jedhu kanarratti waan isaan geessisan. Waan dhala namaa tokko malee, hadooddii tokko malee, fiilingii tokko malee ilmaan nama akkas godhanii gaafa qaaniin isaanii ala baatu mootummaan kun daddafee boordii filannoo kana yaame akka waaja'an godhe jechuudha. Dimokiraasii jiraa fakkeessuudhaaf. Kunoo warra akkas godhe boordiin filannoo komii teessan dhiyeeffadhaa jettee kun setaappii mootummaan set godhee kaa'ee boordiin filannoo akka karaa kanaan waan kana komii kana dhiyeessitu godhe malee boordiin filannoo jalqabarraa hanga dhumaatti addi bilisummaa Oromoo rakkoo isaa itti himachaa ture, KFO'n itti himachaa ture. Addi biyyoolessaatti itti himachaa ture jechuudha. Maaliif rakkoon tun eega jiraatte itti himamaa ture durumarraahu boordiin filannoo dhuga boordii walaba yoo taate komii dhaabbolee kanaa maaliif dilivar godhuu dadhaban? Maaliif furmaata itti kennuu dadhaban? Kanaaf an boordii filannootii fi sirna biyya bulchaa jiru garaagaratti ilaalu ammanumaan jechuu barbaada. Galatoomii ayyee obbo Jamaalee filmaata irratti qabaddu. Paartiin boordiin filmaataa tan jedhamtu biyya heeraa fi seera sirni filmaataa utubamee keessa jiru keessatti yeroo akkanaa tanatti boordii aangoo cimtuu qabdu. Yoon fi gochi adeemsa dimokiraasiidhaa takkaafuu filmaata san faalleessu jaarmayoota irratti raawwatame takkaafuu hojjetame gabbahaniitu uummata dubbatu. Amma wanni argaa jiru ifaan ifatti hoggaanii fi paartiileen mormituudhaa dirretti uumaman. Miseensonni isaanii gabbahanii qaqqabaman. Deeggartoonni isaanii hidhatti guuraman. Iyyannaa itti dhiyeeffatan tana gadi bahanii wanni kun sirrii mitii guyyaa tokko hin jenne. Boordiin tuni walaba jedhamee fudhachuun dandahama. Jaarmoonni maal godhuu qaba waan kana irratti jettee yaadda? Baay'ee galatoom. Gaafii duraa san xiqqoo irraa waaqechuu barbaada. Bara 91tti waan deebi'aa jirru fakkaata jee namni yaada jette xiqqoo irraa waaqechuu barbaada. Dhaga'amaa milaata? Ani akka ilaalaa jirutti 91 dura iyyuu achi taraa natti fakkaata. Waan bara dargiisitti achi deebi'aa jiru natti fakkaata. Haala amala mootummaallee ilaalchisee political ideology yaada ideology mootummaan sullee ilaalchisee tooftaa inni itti fayyadamullee ilaalchisee ilaalcha abbaa irrummaa bulchiinsa nam tokkotti deebisuu mangistuma duraanii fakkaachuu Dr. Abiyyi ilaalchisee waanuma bara dargiisitti deemaa jiru natti fakkaata. Keessattuu
bara dargii maaltu tahee fi amma maaltu tahaa jira waan jedhu laaluun gaarii natti fakkaata. Bara dargii san uummanni bal'aan akkuma jiruun qonnaan bulaan Oromoo akkasumas humni barattootaa ka'ee mootummaa Haayile Sillaasee kan waaqa malee humni biraa hin jiru jedhamee itti amaname. Sireen isaa hin sochooti, yoo sireen isaa sochooti immoo biyyi tun hin baddi jedhu qonnaan bulaa uummata keenyaatii fi barattoota humnaan dhiibee aangoo irraa dabarse. Gaafa inni uummanni kun humnaan dhiibee aangoo irraa dabarsu humni wattaaddaraa akka qophaa'e kan ijaarame humni biraa waan hin jirreef nuti iyyuu qabsoo tanaan deemuun malee humni biraa hin jiru ka qophaa'e hin jiru paartiin hin jiru Itoophiyaan paartiidhaan bultee hin beektu jaarmeen siyaasaas hin jiru kanaafuyyuu nuti iyyuu mootummaa uummataa fiduun nurra jira kan jedhuun warri hidhatee qawwee harkaa qabu aangootti caaca'e jechaadha. Aangootti erga caaca'e booda wanni isaan fudhatan tarkaanfiin isaan fudhatan kan dura barattoota silaa jijjiirama fiddisan lafarraa haa xaa'uudha jechaadha. Paartii adda addaa keessatti warra gurmaa'an paartii Maalereed, paartii Ta'at, paartii Ihaappaa, paartii Meesoon, paartii gara shanii kana hundumaa akkuma jiruun sadada warri jedhamu warra dargiidha. Paartiilee shanan kana wajjin tumsa tolfannaa jedhee tumsa kana akkuma jirutti nyaatee kophatti deebi'ee jechaadha. Isaa kooka jedhamutti jechaadha. Jaarmoota kaawwan hundumaa nyaatee dhadhamsee lafarraa fixee tokkicha deebi'e. Amma trendii amma jiru kana haala hamma jiru kalaallu taate waggaa lama dura jaarmayni biraa waan hin jirreef jaarmoonni biraa qophii waan hin taaneef mootummaan amma Itoophiyaadhaan malu kanuma qofa olola jedhurraa kan ka'e humni ijaarameetiin qophii ta'ee biyya bulchuu danda'u EPRDF waan jedhamu kanatti daangaa malee dhaadheeffame. Aktivistoota Oromootillee dabalatee. Aktivistoota Oromootillee dabalatee mootummaa kana jalatti barcumaa qabuun nurra jira akka inni hin sochoone mootummaan biroo dhufuun hin malle waan jedhu kun akka malee daangaa malee dhaadheeffame. Booddee ammoo adeemsa keessa akkuma bara dargiidha warra walii tumse warra jedhame san warra paartiidhaan 4-5 jedhamu san hundumaa dhidhimsee nyaate akkuma dargiin jaarmaa tokkichatti isa faakootti of deebise kan ammaa kun ammoo bilxiginnaa waan jedhutti of deebise jechaadha. Warra silaa hin jira jedhamu kana hundumayyuu isaanis nyaate booda ammoo amma maaltu tahaa jira sadarkaa lammaffaatitti warra isumayyuu barcumaa jalatti qabneetiniin tiksina jedhu nyaachuu jalqabe jechaadha. Har'aan kana qeerroon Oromoo nyaatamaa jira. Warri mootummaa kana aangoo irratti tiksina jedhe hundumtuu nyaatamuudhaaf qophii irra jiru. Karaa qulqulleeffatee sirna dargiitti deebinee nam tokkichi qofa abiyyiin malee namni biraa biyya kana keessa jiru sadarkaa jedhamu irra gahaa jira jechaadha. Innis gadi ba'ee qaanyii takka malee Itoophiyaa jegnaa illaatam alwalla dachiin hin dhallee dubartoota keenya gadi bahaatii gootanuudha nu dhalaa kan jedhuun dubartootuma dhiyeennuma kana yoo agartanii jiraattan taate warra nagaa labsuutu sirra jira jedhee gurmeesse dubartoota saniin Itoophiyaan goota hin deenye amma booda yoo deettan malee kan jedhu kana sadarkaa san ga'ee jira jechaadha. Ana qofatu iyyuu miliyoona 100 keessatti goota tokkichi jiru ana kan jedhutti akka Mangistuu Hayilamaariyaam andi soos qar diras jedhu san amma abiyyiin malee namni nu hin jiru sadarkaa jedhu ga'ee jira jechaadha. Soqolli biyya sanitti amma deemaa jiru waan bara 91 otoo hin ta'in achi dura achi dabre sirna baay'ee duubatti hafaa sirna baay'ee doofaatitti agartee barra Minilikii Haayile Sillaasee dargii kanatti hirkatu ta'ee jira jechaadha. Tokko guddaan rakkoon guddaan argu kana lammaffaa mootuyyuu humnoota silaa warraaqsaa humnoota jijjiiramaan malan jedhan hundumaa nyaachuudhaaf qophaa'aa ta'uu isaa agarta jechaadha. Wanni amma duratti kaaftanii jaarmoota adda addaa balleessuudhaaf qeerroo balleessuudhaaf barattoota Oromoo yuunivarsiitii ari'uudhaan kaan ammootu mootummaa naannoo Amaaraa keessatti ajjeesisuudhaan ijoollee taawwan immoo tamsaasuudhaan wanni deemaa jiru kun hundumtuu humna jijjiirama fide akkuma bara dargiisan isa balleessee ofii isaatii abbaa irree ta'uudhaaf mootummaa qophaa'aa jiru. So dhimmi filannootii fi paartii boordii filannoo kanaan waliidha. Mootummichi abbaa irree ta'uu waan barbaaduuf humnoota biraa hundumaa balleessuu barbaada. Meeshaan inni itti fayyadamuu danda'u immoo tokko guddaan boordii filannooti jechuudha. Maaliif boordiin filannoo kun abbaa barbaadeef isatu ragaa kenna. Abbaa barbaade isa dhoowwata. Komii abbaa barbaade isa dhagaha. Komii abbaa barbaade isa dhiisa jechaadha. Wanti amma boordii filannooti irraa nuti arginu maalin boordiin filannoo kun ta duraati jaarmootaan irratti walii galamee ka filamee miti. Dr. Abiyyitu mataa isaatii namoota ofii barbaadu qubaan filee biyya ormaatii illee galchee kan biyya keessaa illee itti dabalatee ofii isaatii namoota silaanaa ajajaman jedhee yaadu mindaa isaanii ol kaasee kennee fi farajjoota irraa mallaqa guuree waan silaa isaan jireenya isaanii keessatti argachuu hin dandeenye baatii baatiidhaan kennuu fi jalqabe jechaadha. So jarri mootuu Himoon Beengisa ilmi namaa laafaadha. Walaba tahanii jaarmoota biraatiif waltajjii dhaabbatanii seeraan nama bulchuu mannaa paartii bilxiginnaatiif hojjettuu ta'anii jiran jechaadha. Because amma isaan mindeeffamanii jiru paartii bilxiginnaatti mindaa kennaa fi infaakti paartii jechuu hin dandeettu. Dr. Abiyyi mindaa kennaa fi waanuma inni jedhu. Kana keessa mallattooleen gurguddaan waan inni jedhu gochuu isaaniitiin agartu jaarmoota biraa waggaa tokkoof walakkaa haga tahutti
hayyama waraqaa iyyuu dhoowwatanii biltiginnaa garuu yeroon kenne keessatti kennaniif abbaa barbaadan jechaadha. Biltiginnaan ajajaan kennafaafi biltiginnaan kun ammoo yoo laalte seera iyyuu guutee ijaarama. Maaliif ijaaramoonni walitti makaman jedhamu sun seera guuteenii warra walitti makamee miti. TPLF fakkiin achi keessaa haftee jirti. Ijaarmeenii tokko keessaa eegaafee jiraate walitti makamu wanni jedhu sun dhara akka ta'e agarta jechaadha. Waanuma seera hin guunne waan Dr. Abiy akka barbaadetti ajajuuf waan wala bantahiniif inni amma silaa boordii filannoo jedhamu kun waan Abiy godhu jedhu jedhaan godha malee waan biraan godhu jechaadha. Dhimma lammummaa Jawaariin ilaalchisee amma wanni agartus kanuma jechaadha. Maaliif namoota biraatirraa gaafiin qaban Jawaar immoo poteenshaalii Dr. Abiyyiin falmaa jira. Oromoo keessatti deeggarsa argachuu danda'a. Dr. Abiy akkas ta'e immoo hin milkaa'u jechi jedhu kun waan jiruuf haga danda'ameen Jawaar irrattis duulanii uummata sabas firaastireet godhu yookaan abdii kutachiisu isas abdii kutachiisu jaarmanni keessa seenes abdii kutachiisu wanni boordii filannoo godhaa jiru kun hundumtuu ajaja Dr. Abiyyiin ta'uu qajeela agarta jechaadha. Referendamii uummata Sidaamaati irratti akka referendamiin sun hin taane duubatti harkisanii haga danda'aniin dhiigni uummataa haga dhangala'u. Wanni geesse ajaja Dr. Abiyyiin ta'uu achiin boodas uummatoota biraa akka inni falmaa jiru kanarraa agarsiisa. Boordiin filannoo kun walaba waan hin tahiniif filannoo haqa qabeessaa fi filannoo dorgommii qabu gaggeessuun hin danda'ama. Boordii hiriirratti wanni jedhu dhugaa miti. Laayi soba jechuudha. Argadheetan jira. Beautiful. Argadheetan jira. Adda Saamee Areefuun tana qabxii takka kaaftee abaa'oo tapha ala godhuudhaa fi shirratamaa jiru jetti. Har'aan tana uummanni Oromoo ifatti argaa jira. Hoggaa deeggartoota isaatii fi miseensota isaa 300 ol hidha guuran. Hoggantoota isaa hoggaa lafarra ciibsanii kaan dhabamsiisan. Galmee deeggartoota tani isaan sila boru dhiyeeffachuudhaaf deeman hoggaanii fi harka xaraganii keessaa gurratan. Bakka adda addaatti kafaa'os taanaa warra isaan galmeeffachuu deeman hoggaanii fi waraqaa harkaa fuudhanii warra isaan galmeeffatan harkaa jiran. Takkaafuu fudhatanii deemanii taphaala godhuun tuni waan dirree jiraati. Maaliif ilmaanni? Bareedaadha. Tokko mootummaan kun akka mootummaatti hin jiru. Akka mootummaatti hin jirru kasi garsiisu gubbaa hanga gadii wal quban qaban. Maaliifin kana siin ja'a interview isaanii yeroo hedduu yoo dhaggeeffattee waan tokko godhu tokko hin beeku ja'a. Waan tokko godhu tokko hin beeku ja'a. Biitti gaangistaraan bulaa jirti malee mootummaadhaan bulaa hin jirtu. Jara kana mootummaa jechuun hin dandeessu. They are mafias. Maaliif mootummaan kun tokko sirnatti biyya bulchuu qaba. Akkatti haqatti mirga ilma namaa eeguu qaba. Waan at least ummata dhaabbateef sanillee ummataniin bulcha jedhu sanillee nagaa isaatiif wabii isaa eega. Mootummaan kun mootummaadha hin jedhuunan durriyyee Tigiroonni gandarraa walii guuranii karaarraa walii guuranii akka carraa ta'ee dhiinni qeeroodhaa aangoorra baase akka carraa ta'ee qawween isaan harka seente jechuudha. Jarittiin tun biyya tana karaa badiitiin deeman. Tokko jarri amma deeman kanatti waan kana namni itti dhiisuuf hin deemu. Sababni isaa biitti san jeeqomsa guddaa keessa inti. Jeeqomsa guddaa keessa hoggaa seentu waa lama fofokkotaatu dhufa. Tokko biyya san biyya sabaa sablammoonni hedduun keessa jirani. Sabaa sablammoonni kun gariin quuqaa kaleessaa walii qaban. Dhugaa himuun firummaa hin kutu. Hoggaa jeeqomsi ka'ee quuqaan kaleessaanii ka'a. Dhiibbaa amantii jira. Hoggaa jeeqomsi ka'ee quuqaan amantii kunis ni ka'a. Kanaaf namichi kun dandeettii itti biyya bulchuu waan hin qabneef, biyya taliguu waan hin dandeenyeef, biyya tana lolaaf afeeruu jira. Furmaanni maali kaa'ateetti? Uummanni tokko eega mirga isaa gaafachuudhaaf ka'e miseensi isaa hidhamuus, waraqaan isaa irraa ciramtuus, hogganni isaa hidhamuus, qabsoo isaa itti fufuuturra jiraata. Qabsoosa uummanni Oromoodhaa bara dhufaa fi dabraa mootummaa Habashaa kan dhufee dabru jalatti jilbiiffatee jiraachuun irra hin jiraatu. Arra maal godhu jiran? Naannawa bahaatti waan deeggarsa dhabaniif Jimaa baharraa karaa Finfinnee seenu naannawa Hadaamaa waan godhan arkaa jirtan. Economical sanction uummatarra kaayaa jiran. Akka uummanni dalagachuu hin dandeenye harka qullaa ta'ee jara kanaaf jilbiiffatuudha wanni godhaa jiran. Wanni arra isaan madda walaabuu godhaa jiran maali? Uummata bahaa kanaannaa madda walaabuu qubate isaanummaan dafa qubsuma isaanii irraa kaasanii achi geessan uummanni kun ABO'dha jedhanii nama 4 halgadda ajjeesan nama 60 ol hidhaa jiran jechuudha.
ummata Oromoo jidduutti ummanni kun rakkoo guddoodha fidaa jira. Kanaaf ummanni Oromoodha bayyanatee ilaaluutu irra jira. Qabsoon Oromoo qabsoo filmaata kanarra hundeeffame miti. Gaafii bara dheeraati qabsoon Oromoodha. Gaafii filmaata kanaanillee deebituu miti. Okay. Kanaaf filmaata ala godhu baatanu gaafiin Oromoo haga deebii harkattutti itti fufuutu irra jiraata. Qabsaawonni Oromoodha akkuma kalee wareegaafif kannanitti akkuma murteeffatanii seenanitti bifa isaanii danda'u karaa isaanii danda'u ummata isaanii qabsoo jalatti hiriirsuudhaatu irra jiraata. Filmaan hin jiru akkuma hin jiru filmaata abbaa qawwee qabuutu fudhata. Qawween warra leenjiseeti. Ammoo mootummaan kun ka beekuu qabu maafiyaan irra mootummaa irra tetteessituun qawween irra akka hiree taatee isaan harka seente boru harkaa baatee abbaa biraa harka seente. Haga dhumaatti qawween takka keessaafuu moototni Afrikaa warra Afrikaa bulchan hanga dhumaatti qawween harkatti naafne. Kanaaf biyya balleessu jiranii ummanni Oromoodha falmatee mirga isaa eeggachuu qaba. Ummanni Oromoo dammaqee isaaniif eeggachuudha qaba. Namichi kun Oromoo irratti filmaata qofa odoo hin ta'in Oromoo isaa bitamuu dide akkuma Gujii fi Wallagga Afran godhaa jiru janasaayidii irra deemsisuudhaaf wanni isa dhaabuun jiru. Daggaay namichi ama 13 dhiiga namaa dhugaa bare. Ama 27 dabre dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa bare. Oromoodhaaf hadooddii hin qabu. Oromoodhaaf xiqqoo takka. Namoonni itti mul'atu namoonni Oromoodha. Kanaaf ummanni Oromoo qabsoo isaa itti fufuu qabaan jira. Hanga fedhe abaa'u filmaata keessaa baasuus qabsoon itti fufa. Ayyee bareeda filmaata lafa keessa jirta. Obbo Jamaal filmaata isin amma lafa keessa kana irratti wahii walitti ni qaba. Ummanni Oromoodha falmachuu hanga galii galtuu fi wareegamni inni kaleessa kaffale aarsaan inni kaleessa baase gaaffiin inni kaleessa gaafachaa turte hanga deebituu fi hanga qabsoonsaa galma geessu qabsoosaa itti fufuu qabaa jette Saniyaan. Har'aan tan ummanni Oromootis ummanni yeroo takka lafaa ka'ee yoonii fi jaarma'e malee deeme qabsoon akka sarbamuu dandeessu si'a tokkorraa lamarraa agarree jirra. Qarree fuutuutti gaafa dargidha. Qabsoonii fi dafkaan bultootaa fi barattoonni fidan warri qawwee harkaa qabu kee harkaa butate. Har'aan tanaas qabsoo qeeroon fidde qaxxaamuraan guddifachaan ilmooti gara guddattee harkaa fudhata. Har'aan tan hundanqaa jirti. Amma asirratti paartiin Oromootis bakka 4tti adda baatee jirti. Gargar bahanii deemuunsaa kun ummanni tokko nu ta'a jee gaafachaa jira. Tarii isaanummaanuu adda qoqqoodamuun kun umrii jara kanaa dheeressuudhaaf meeshaa tahaa jiran sitti hin fakkaatu. Baay'ee galatoomne. This question gaafiin tuni gaafii baay'ee jajjabaa gaafii sirriidhaatilleedha. Keessattuu immoo yeroo amma filannoodhaaf qopheessina jedhan kanatti gaafii akka malee murteessituudha. Itti bahiinsa filannoo sanii nama akeekuu dandeetti. Waan akkuma atamu jette kana wanni ani baay'ee argaa jiru hawaasa keessaallee wanni sagaleen dhagahamu gurguddaani jarri biroo warri nuti silaa jaalannuu fi filachuu barbaannu ofii isaaniitiin qoomne sagalee tokkoon qabanii wajjin deemaan jiranii walafoo dhaabbatanii wal dorgomuu naannoo adda addaatitti anatu gooftaadha kan jedhu kana yaada akkasiitu mataa keessa jira. Hooggansuma isaaniitu immoo waliigalteedhaan ebaluun hanuun haa deemu kan jedhu mul'isaan jiranii. Gamtaan kun hoogganaan isaa eenyu akka ta'e hagammaa hin beekamu. Akeeka akkamitti uummata hoogganuuf akka deeman qulqulluu miti ifaa miti. Kanaaf yoo nuti jara kana hin filanna jennee sagalee filanna kennutu taate namichi kun ammoo humna qawweetiin filannoo kenna kasaamu taate kisaaraan nurra gahaa kan jedhu hawaasa keessa akka sodaan dhagahamaa jiru already fuulduratti mul'ataa jira. Kanaaf gumaachaa kan jiru eenyu jechaadha paartii bilxiginnaa otoo hin ta'in jaarmoota biroo wal tahuu dhabe kana jechaadha. Uummataaf abdii kennuu dhabe jechaadha. Karaa deemuu barbaadan uummatatti akeekuu hanqachuun isaanii uummanni waan hin jaalanne jala sababa sodaa boru ganama hidhaatti boru ganama nu ajjeesu boru ganama qabeenya keenya saamu jara kana yoo kullu taate jarri mootuu sagalee kenna tatamsaaftee bakka gahu hin deemtu. Kanaaf rakkoon nu dhufa kan jedhu hawaasni akka dubbataa jiru dhagahamaa jira bal'inaan biyya keessallee biyya alaatillee. Soo kanaafuu dogoggorri akkasii kunneen bilxiginnaadhaaf
clearly beek biltiginnaan biyya teenya keessatti mo'amtee jirti. Biltiginnaa nam tokkichi qofti mo'an, Jawaar qofti mo'an akkan argutti. Jawaarummaan qofti paartii waliigalaaf biltiginnaa jedhan kana mo'uu hin danda'a. Haa ta'uuti ammoo dogoggora akka amma jennu kana jaarmoonni kunniin waliin dhufanii walii tumsanii eeyyee hoogganaa eebalu ta'a. Naannoo akkanaatti akkana dorgomnaa, naannoo akkanaatti immoo akkana dorgomnaa. Maaliif eebaluun caalaa filatamaa waan ta'eef gulaallee wajjin ta'ee irratti waliigallee irra jedhanii hawaasatti argisiisuu yoo hin dandeenye ta'e humna naftanyaa dhaadessu, humna Minilikii hin faarsu, humna Haayile Sillaasee faarsu, humna Itoophiyaa takkitti lummutii isaan jedhan san faarsu. Biltiginnaa sanatti Oromoon otoo hin beekin fuula achi gargalfachuu malaa jechaadha. So dogoggorri ati jette kun qajeelan mul'ata. Kanaaf gorsee akka nama tokkootitti yaannee akka nama tokkootitti warra jaarmoota dorgomtoota hin jedhanii Oromiyaa keessa jiran ABO, KFO akkasumas immoo paartii biyyoolessaa Jeneraal Kamaaliin hoogganamu warri Galaasaan Faatis amma I think galmaa'an jechaa dhagahaa jira. Hagamta akka galmaa'anii fuulduratti baay'ee horatanii gaafii jala haa jiraatu malee. Jarri kunniin hundumtuu iyyuu xiiqii dhiisanii yookaan mootuu haloo ammaan dura yookaan waggaa 20 dabre kana keessatti wal mormii dhiisanii OPDO isaan biyyaa baaftee isaan buqqiftee uummata keessa ummatti isaan deebiftee ummata isaaniillee hiyyoomsite wajjin dalagaa jiran. Biltiginnaa sanii wajjin waliin dhiyaannee isin biyya tokko keessa wajjin jiraanna jedhaa jirani. They have to give waan duraan waan amma dura ta'e hammeenya jedhanii waan jedhan hundumaa dhiisanii ummata kanaaf dhugaadhaan qabsaa'an taanaan aangoo mataa ofii ilaaluu dhiisanii maqaa jaarmaa ofii dhaadessuu dhiisanii gam tokkotti walitti deemanii gamtoomanii dhugaadhaan yooma filannoon illee kasaamamu ta'e humnaan kasaamamu ta'e silattu sun hin ooltu garuu ammoo they have to challenge the status quo. Challenge gochuudhaaf uf qopheessutu irra jira tokko ta'anii deemutu irra jira gamtaan isaanii sun gabbahee lubbuu godhatee imamuu qabu irra jira jechaadha. Akkuma amma duraa gaafa gaaddisaa sanii Abiyyiin fa'aaf Lammaa fa'aaf dirree tolchaniitiin OPDO hangasanii irra kaa'an san ammas immootu soba biraatiin suuraa qofaan uummata sobanii biltiginnaadhaaf hiree kennuun dogoggora guddaa bara 91 duratti amma maqaa dhooytan caalaa barri bara kanaa kun dogoggora daangaa hamaa gara isaaniitiin dhufu akka hin taane of eeggachuun ummataaf hamilee ta'uun ummatatti hamilee horuun ummatatti immoo dhugaa dubbachuun daangaa malee barbaachisaadha. Ummatatti dhugaa dubbachuu jecha maali? Baqqalaa Garbaanii dhagaa yeroo baay'ee irra deddeebi'ee yeroo nu dubbatu. Filannoon amma jirtu sun yookaan akka sabaasitti jiraachuu yookaan gabrummaa keessatti deebi'uudhaa kan jiru. They have to all say this. Filannoon amma jirtu kun Oromoon sirna Minilik jalatti buluudhaaf of qopheessee qophaa jiraachuu yookaan ammoo sirna Abashaan Oromiyaa keessatti gadi dhaabde kana biyyillee leellisaa jiru isa ofirraa kaasanii Oromoon bulchuu ta'uu ifatti himuu danda'uu qaban. Hanga ammaa sodaa irraa argan. Waajjira nu argaa jirtu laata. Miseensota keenya hin laata. Akkana ta'in laata kan jedhu sodaa kanaan uummata akkayyuu hammeenya mootummaan kun yookaan immoo paartiin isaaniin garagara faallaa jiru kun uummata irratti geessaa jiru baay'ee dubbataa hin jirani. Kun ammoo isaan hin baasu because argaa jirtu executive committee otoo nafin otoo isaan sodaatanuu nama qabanii hidhaa jiru doorsisaa jiru. Mootummichi immoo kan hundumayyuu laalee maqaa isaanii balleessaa uummata keessa akka isaan fudhataman argan. Laalaa kun hojjarruuf iyyuu waliin galtu. Biyya bulchuun dandeettu jaarmayni lama ka ofiifuu waliin galle akkamitti biyya bulchaa. Jarriin kunniin beek akkuma likkii isaanii argitaniif waan isaan fakkaatan argitaniif duraanuu galchine malee biyya bulchan jennee hin galchine kan jedhu olola kana oofaa jira jechaadha. Deennuma kana amma kaleessa modeen gadda nama biyya dhaqee deebi'ettu. Maal naan jedhan si fakkaate listiroon karaarra deemtullee mallaqni kafalamee fi kophee yoo ati qulqulleeffachuudhaaf bira teettu ka abiyyi wucci leelaan mana ammaara jallan himsiitti hin jirtidhan. Intentionally mootummaan itti yaadee kadhattuu karaarra deemtullee otoo nafin mallaqa itti kennee abiyyiin akka dhaadessu. Magaalaa Finfinnee irraa kaatee hanga eessa geettutti yaabelloo geettutti gobba geettutti hanga carcargeettutti iyyaalaan karaarra deemtullee karamarra si dhuftee bakka abiyyi qofa filannoon nu qabnu akka jedhan kan hunda taasisaa jiru jechaadha. Kanaaf immoo carraa kanaa ka kennaa jiru jaarmoota biroo waan ta'eef I think wanna tamma jirtu sun baay'ee waan nama yaaddessaatii they have to work hard ummata keessa seenanii ummatatti himuu garaagarummaa ilaalcha isaaniitii fi garaagarummaa paartii biltiginnaa kan bu'aa ummanni immoo irraa argachuu danda'u garaagarummaa isaanii kanarraa kan isaan firianii maal akka ta'e ummatatti himaa yoo hin deemin I think they are using very wrong tactic. Akka amma deemaa jiranitti rakkoo guddaan dhufana fakkaata. Waan gaarii kaaftee taliistiroo sanii edaa kanaaf maliyoon lama jooniyaan naqatanii olii gad deemu. Akkasi dubbii. Bulchiinsuma ajaa'iba rabbi nutti fide Oromoo maqaa balleessaa jiranii maliyoon lama jooniyaan naqatee olii gad hin deemu. Kamana hidhaa garuu silaa malee beekamoo isa fa'aayyuu silaa. Beessa
Waggaari gatte mee ammaan tana dubbii gaarii gaafte adda saamiya gara tokkoon jarmeen Oromoodha martinuu kayyuun isaaniitiis tokko bara dheeraa hundi isaanii Oromoo fi Oromiyaadhaaf qabsaawaa as gahan arraasitti jirra jedhan. Gara biraatiin ifa biyyatti galan marti isaanii jarmoonni Oromoo martinuu paartii Itoophiyaa ta'anii galmaawan. Oromiyaa bara meeqa guutuu qabsaawaa fi turan san osoo hin dhuunfatin. Karaa siyaasaan biyyattii Itoophiyaa eeggattu san jirri karam deemaanii otuu arganii sirna Minilikii Haayile Sillaasee exactly bulchiinsa sirna Mangistuu Hayilamaariyaam gaafa dargiidha sanit deebisuuf osoo arganii. Itoophiyaa sanii gamtaan jaarreetti warra nu fakkaatu wajji Itoophiyaa san bulchinaatu irra salphaadha. Lakkii nuti kaleessaas Oromiyaadhaaf mana baane har'aas boruus Oromiyaa fi nuti paartii Oromiyaati jedhanii Oromiyaa dhuunfatanii kanneen biraatii wajji kan fakkaatu wajji negosheet godhuutu irree taane ta'eera. Dogoggora hin goone bakka kanatti akka paartii Itoophiyaatti galmaa'umsa. Laalla warri walumaa gala dhaabota biyya sanii yoo laalle walumaa gala dhaabotan biyya bilisoomsina jedhamu akka warra biyyoolessa Ogaadeenis ni jiranii Keenyaas ni jiran. Itoophiyaa tana jalqabumaa yoo laalle gaafuma amma Dr. Hayilee Fidaan faan jiran karaa nagaatiin biyya takkaa uummannu. Itoophiyaa tana Oromoo reject godhe kuma jirtutti. Oromoon arrallee Itoophiyaan arrallee Oromoo ka Itoophiyaa fudhachaa hin jirtu. Gaafiin uummata Oromoo karaa nagaatiin waan deebi'uu dadhabdeef gootan keenya qabsoo hidhannoo kaasan jechuudha. Paartii biyya tanaatti galmaa'u maqaa kanaan galmaa'an jechuun completely waan Oromummaa san reject godhan jechuudha miti. Addi bilisummaa Oromootis dhugaadha. Haalli amma jiru haaluma waliin laallee agarru kana. Paartii biyyoolessa Itoophiyaa tahee yoo filamee yoo register tahees hiree murteeffannaa uummata isaa gaafachuu danda'a. Dhaabni siyaasaa tokko karaadha si garsiisa. Kakaayoo isaa galmaan gaatu saba. Dhaabni tokko xurreessii taraara waan ati godhuu qabdu waan sabni godhuu qabu akeeka. Sabni immoo ka'ee gaafiin tiyya tana jedhee deebifachuu falmachuu danda'uudha qaba. Maqaa Itoophiyaa jala register tahee jechuun gaafii uummata Oromoo gaafii uummata Oromoo san yookaan Oromiyaa san lagate jechuudha miti. Kanuma keessattuu qabsaawanii kanuma keessatti kanuma kana ta'e kana keessattuu qabsaawee uummanni Oromoo fedhu Itoophiyaa dimokiraasii taati. Tahireen walqixxummaa sabaa fi sablammootaa cufte keessatti eegamtu jaarrachuu. Yoo san hin dandeenye uummanni Oromoo referendama isaa dhiyeeffatee hiree murteeffannaa isaa galmaan gaachuu danda'a. Addi bilisummaa Oromoo ammallee bakka hiree murteeffannaa san hin sharafne. Hiree murteeffannaa san akkuma jirtu jirti jechuudha. Karaa kaaniin warri biyyoolessa Ogaadeenis sanuma. Karaa kaaniin dhaaboota Oromoo kaayettu tokko reefu kaafte. Dhaaboota Oromoo keessaa 3 ABO fi KFO biyyoolessa Oromiyaa PABO jechuudha. Walqunnamtii gaarii qaban wali dhufiinsa gaarii qaban. Amma maqaa tokkoon laayinsensii waraqaa hayyama gaafannee jirraa jedhan. Wanni immoo nuti jennu uummanninis jiru isaanittis yaaddoo tahee jira kan sarni isaaniifis dhaabbootan kanaafis. Eega waraqaan san waraqaan amma galfatan tun gabbaateef booda isaanuu akkamatti deeman kanatti deemuuf hin jiraatan jechuudha. Deemuuf hin jiraatan. Filmaata irratti they are very, very organized. Akkamitti ka godhachuu qaban. Amma garuu isaan cufti uummata if barsiisaa jiran malee duula filannaatii miti. Bakka filannoo san irratti hoggaa dhufe gaafii Oromootii dursa. Dhaabbotan kun Oromoof dhaabbanne jedhan. Oromoof eega dhaabbatan dhaaboota gaafiin uummata Oromoo dursuutu irra jiraata. Eega waraqaa hayyamaa fudhatan booda uummanni Oromootis haalaa fi kamanaa pireejarii hangana hin jedhan irra kaayuutu irra jiraata. Dhaabboota sadeen kan jechuudha. Dhaabni afuraffaa adda bilisummaa Oromoo tokkoomee kajoo isaan bilisiginnaadha. Akkaan asiifachoonni qabnu hin jiru. Mootummaa kana gargaaruu seenne jedhan. Mootummaa kana hojii hojjechaa jiraniis. Qaama mootummaa kanaas ta'anii hojjechaa jiraniis. Waan mootummaan kun godhus guyyaa tokko hin balaaleeffanne.
miseensota keenya hidhame waajjira keenya hidhame jechaan jira ka fandi godhaa jiru mootummaa kana ka jiruuf jireenya isaanii geggeessaa fi jiru mootummaa kana dhaabbotan sadeen kaayyoo laalte ka jiraachaa jiran baasii miseensota isaaniiti dafka ummata isaaniiti kadhataniiti ittiin jiraachaa jiran so ka afraffaa san I am sure inni bilxiginnuma yoo dhaabuma ABO tiif gartee miila qabu yookaan ABO dhaaf mootummaan kun artificial hojjete yeroo hunda akkuma gartee Tigreen OPDO ABO cabsuudhaaf jaartetti ABO tokkomee kajaan kanaas ABO'dhaan dura dhaabuuf yookaan ABO'dhaatti sakaallaa godhuudhaaf alatti kalaayisansii kannaniif hin waan biraatiif because miseensota isaanii hedduu beeyna hogganoota isaanii hedduu beeyna mootummaadhaa hojii hojjechaa jiran. Galatoomii mootummaan feeteehu tani fadhiidhaan aangoo gollakkiftu hin jirtu. Sirna dimokiraasii keessatti hanga wixxifatteetuma yaadasii gurgursiifachuudhaaf dabballee hanga harkachuu dandeessu deeggarsa hanga harkachuu dandeessu ol barbaadde yoo yaadasii uummanni irraa bite filamti yookaan aangoo gollakkifti. Amma tani uummanni Oromoodhaa irraa akka kalleetii miti. Eenyu isaa miidhame eenyu isaa quuqamaa jira maaltu maal hojjechaa jira tokko tokkoon beeka. Uummanni Oromoo murtii sanaa murteessu. Ani sanii osoo ummatumaaf dhiifne ummata irraa qaroo ummata bilchaate kan fageessee ilaaluu danda'u kan seenaas beeku qabna. Tana chumaratti deebi mee amma gama obbo Jamaalittiin deebi'a gara maayyiitti yoggaa dhufu. Reefuun tanaas tuuttee jirta. Sirna dargiidhaa sanarra deddeebitee tuuttee jirta. Ammaan tana haala siyaasaa biyya sanii walitti qabnee hoggaa laalu. Cuunfinee hoggaa laalu. Oromummaa dhabamsiisuudhaaf irratti xiyyeeffatee jira. Reefuun tanaa Saamiyaan waa'ee Ogaadeen waa'ee saboota biraa kaaftee jirti. Itoophiyaan takka Oromoo hin fudhanne, har'aas hin fudhanne, boruus fudhachuuf hin teessu. Oromoon kan Oromummaa isii ittiin jiraachifte hagaarraa qabsoodhaan. Somaaleen rakkina isaaniitii miti. Gaafa dargiitiis Somaalee awutonoomii jedhanii bulchiinsa addaa kennaniifi. Affaar awutonoomii jedhanii bulchiinsa addaa kennaniifi. Tigree bulchiinsa addaa kennaniifi. Eritiriyaa awutonoomii special awutonoomii addatti kaa'aniifi. Saboota kana hundaa kennaniiti Oromoo maqaa hin dhoofne. Gaafa dargiitiis. Hadhaas kan deemaa jiru kan naftanyaan kaatee iyyaa jirtu maqaa Itoophiyaatiin Oromoo san dhabamsiisu. Hadha wanni na gaddisiisu takka akka namaatti na gaddisiiftu. Warra naftanyaadhaa kan kaleessi gaafa qeerroon teenya kaatee akkasitti dhumtu san እነኚህ አሸባሪዎች ሰላም የነሱን ልክ አስገቧቸው ጀአኒ ወርድ ገመዳ ቱረን ኦሮሞን ዱብቱ hadhaan tana dhiiga saniin dhuftee mirga argatan kanatti guyyaa tokko qeeroo Oromootiif isaanii galata galchuu hin dhageenye. Ba'Itoophiyaa hizbee maxxaa Tigirja. Bu'aa qabsoo uummata Oromootiin dhuftee malee guyyaa tokko Oromoo jedhanii Oromoof galata hin galchine. Warri dhiiga qeerrootiin aangoo Rabbeessaa biyyirraa eegali tokkoon isaanii qeeroo guyyaa tokko galatoomaa hin jedhe. Qeerroo tana keessa maaltu deemaa jira? Qeerroon tun tanuma kaleetti moo maaltu isii hadoochee akkatti tana hunda baadhatte wareegama isii kan irraanfattee fettee yaadde. Baay'ee galatoomii duratti qabsoon butamuu irraa waan sirna dargii yeroo kaafnu akka tokko kaafnee irraa itti deebi'aa gaafii ta'an. Wanni gargariin gartee kanuma Itoophiyummaa fi Oromummaa Itoophiyaa fi Oromiyaa waan jedhu kana keessa baay'ee kompileksii waan ta'e waan nuti akka laayyootti ilaalaa jirrutu yeroo baay'ee nan mul'ata. Kunis maali? Amma duratti tuttuutee jirta saboota biroo warra akka Afaariifis warra akka Somaaleetiifis saboota biraatiif ofiin akka bulchan mirgi kabajamee fi baruma dargii sanuyyuu Oromoof garuu maqaa hawaasa saniitu maqaa saba saniitu dha'uun hin barbaadamne waan jedhu kana kaafteera. Siyaasaan Itoophiyaa baay'een siyaasa Oromiyaati. Kabiraan jiru.
Siyaasaan Itoophiyaa siyaasa Oromiyaati maaliif? Tokkoffaa ummatichi ummata baay'ee bal'aadha, ummata baay'ee guddaadha. Lammaffaa immoo handhuura impaayirettii san keessa akka jiru isa. Sadaffaa diinagdeen impaayirettiin irra jiraattu qabeenya Oromooti harki 70 harki 80 as keessaa madda. So siyaasa Itoophiyaan hojjechuu barbaade siyaasa Oromiyaa hojjechuun dirqama isaati jechuudha. Ummatichas aga danda'ameen cunqursees tahee bitees tahee ukkaamsees tahee eenyummaa isaa jijjiirees tahee ummata irratti dalaguun dirqama ta'a jechuudha. Lammaffaa qabeenya ummata sadii saamuun dirqama ta'a jechuudha. Sadaffaa saboota biroo achitti naqanii gannaqanii ummata Oromootiif ummata biraa waliin makanii akka inni ofiif wallaalu saba biraatii wajjin illee walitti gochuun dirqamuun imammatuma mootummaan Itoophiyaa yeroo maraa jechuudha. Kana jechuun maaliin waliigalatti gadi qabnee olaalu Itoophiyummaa fi Oromummaa waliin deemuu waliin jiraachuu nagahaan waliin guddachuu hin danda'an jechuudha. Oromummaa guddisa gaafati jette Itoophiyummaan sun isaan barbaadan sun dhabamaa deemti. Itoophiyaan isaan barbaadan sun Itoophiyaa Oromummaan keessa hin mul'anne ka Oromoon keessa gadhaanaa ta'e yookaan ka lakkoofsaan keessa bicuu ta'e yookaan ammoo ka keessatti doofaa ta'e yookaan ammoo ka keessatti inni hiyyeessa ta'e namoonni biraa irratti dagaagan malee ummata ofiin of danda'ee jiraatu ummata seenaa isaa kabajatu ummata afaan isaa shaakalu ummata aadaa isaa shaakalu taanaan Itoophiyaa isaan barbaadan sanii waan wajji hin deemneef Oromoo fi Oromummaa fi Oromiyaa fi Itoophiyaan walii faallaa. Rakkoon guddaan impaayirettii keessa jiru handhuurti silaa biyyattii hin ta'a bal'ina namaatiin illee qabeenyaatiin illee jedhamu it is antithesis of Ethiopia. So Ethiopia jiraachisuuf Oromoo cunqursuun Oromoo dhabamsiisuun Oromoo lakkoofsa xiqqeessuun Oromoo doofummaa keessatti tiiksuun Oromoo aadaa isaa balleessuun nama biraa taasisuuf yaaluun imaammata mootummaa Itoophiyaati because that is how Ethiopia can exist. Amma sabni Oromoo rakkoon inni guddaan keessa gale maaliin Itoophiyaa taana jedhee of cinqa. Itoophiyaan fudhachuu didde. Taana jedhee of cinqa inni. Itoophiyaa taana akkuma taane Itoophiyaa taana yoo taane nagaan jiraachuu taana dandeenya fa'aa jedhee of cinqa. Garuu Itoophiyaan sun immoo isaan hin barbaaddu. Itoophiyaan inni hin ta'uu barbaada jedhu kun afaan isaan barbaaddu. Aadaa isaan barbaaddu. Seenaa isaan barbaaddu. Qabeenya isaa qofa barbaaddu. Eenyummaan Oromummaa kan keessatti calaqqisuun barbaadan. Kana jechaan maalinni Itoophiyaan isaan keessatti haa jiraannu jedhan kun ummaticha dhabamsiifteet qabeenya san saamattee to'attee jiraachuu barbaaddi jechaadha. Rakkoon guddaan Itoophiyaadha maalinni Itoophiyaan Oromoo rakkoodha akkuma Dr. Gammachuun irra deddeebi'ee jedhu. Oromoonis Itoophiyaaf rakkoodha Oromoo taanaan yoo Oromoo ta'uu danda'e. Yoo Oromoo ta'uu dhiisee Amaara ta'e. Yoo sirna nafxanyaa fudhatee jalatti cabee bule qofa Oromummaan gaafa badde qofa Itoophiyaan nagaa taati akka amma isaan akka Itoophiyaan jiru. So the peripheries amma gaa uummanni kun jiddu galeessa jira. Dinagdeen guddaadha. Lakkoofsaan baay'ee akka malee murteessaadha. Ummatoota biroo cunqursuudhaaf Oromoo cunqursuun dirqama jechaadha. Sifoorraan daangaa irra jiru kaate awutonomii kennaniif geddasan fakkeessaadhaaf. Kunoo saboota biyya kana keessa jiran dabaluu kennineerraan dimokiraatawaadha jechuudhaaf. Sila akka kennamu malee ummata guddichaa tamma jeddesan. Haqxi waan hin jirreef isaa kennuu waan hin danda'amneef kenninaafiin uummanni kun gama bilisummaatti deema jedhanii sodaan waan jirtuuf yoo maraa Itoophiyaan siyaasaan Itoophiyaa ka Oromummaa balleessuu irratti xiyyeeffate, Oromiyaa diiguu irratti xiyyeeffate, ka Oromoo gargar facaasuu irratti xiyyeeffate, ka Oromoo walitti buusuu irratti xiyyeeffate ta'a jechaadha. Forever. Hanga Oromiyaan Itoophiyaa keessa jirtutti Oromoo rakkoo kana keessaa hin bahu. Hayyee. Karaan dhiifama naa godheefi. Karaan takkittiin gama furmaataatti Oromoo geessuu danda'u. Akeekuma Itoophiyaan ijaaramteef Oromiyaa irratti gubachuudha. Itoophiyaan Oromiyaa irratti ijaaramteef Oromummaa guddisuuf miti. Afaan Oromoo dagaagsuuf miti. Aadaa Oromoo barsiisuuf miti. Seenaa Oromoo calaqqisuuf miti. Afaan Oromoo dubbachuuf miti. Qabeenya uummata Oromoo saamanii namni biraa irratti caacca'ee sooromee warri sunniin akka irraa dagaaganiif. Hanga kaayyoon tun bakka san jirtutti Oromiyaan nagaa argachuu hin dandeettu. Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Oromoon guddachuu hin danda'u. Oromoon badhaadhuu hin danda'u. Amma fakkeenyaaf paartiin badhaadhinaa maal jedha? Akka maqaatitti paartii badhaadhinaati jedhee of moggaaseera. Garuu paartiin badhaadhinaa kun faallaa Oromummaati. Bakkeen calqabarraa komaandi poostiin irra kaa'ame Oromiyaadha. Kan balaaleffatamu galgalaa ganama sabboonummaa Oromooti. Kan balaaleffatamu galgalaa ganama Oromoodha. Kan balaaleffatamu rakkoo uume jedhamee shiftaadha jedhamee kittillayyoodhaan ergamtoonni Abashaallee warri isaan haasan galgalaa ganama Oromoo irratti. Kan hanga funyaanitti hidhatee jiru immoo kan biraati. TPLF faatu kan hanga funyaatti hidhate Amaara faatu hidhate. Isaan sunniin hundumtuu hin tuqaman because they are Ethiopians.
Inni kun ammoo Itoophiyaa agartee nama jalatti yoo bule amaarummaa yoo fudhate malee Itoophiyaa hin guutu kanaaf shiftaadha yoo mara. Rakkoon guddoon uummanni keenya haga ammaa ofirratti hubachuu dadhabe. Itoophiyaa jechaan badiinsa Oromoo. Oromummaa jechaan immoo badiinsa Itoophiyaati jedhamee waan laalamu hanguma fedhallee Oromoon galgalaa ganama kakatu. Oromoo tahee Itoophiyaa keessa jiraachuun isaan waan hin danda'amneef itti qophaa'anii sirriitti qabsaa'uu dhabuutu rakkoo kana fidaa jechaadha. Mootummaan amma jiru kunis sirna nafxanyaatitti wanni inni galeef maaliif? Jibbaa Oromummaa kana qaba. Itoophiyaa digdii, Oromummaan Itoophiyaa digdii, Oromummaan guddachuun Itoophiyaa balleessaa waan jedhu kana waan qabuuf Dr. Abiyyi ammoo agartee jiraatti. Naannoo hundattuu Oromoo bakka lamatti addaan qoodeera. Jimmatti warra Abiyyi deeggaruuf warra Abiyyi falmu warra jedhu. Baalatti warra Abiyyi falmuuf warra Abiyyi deeggaru kan jedhu. Harargee warra Abiyyi falmuuf warra isa deeggaru kan jedhu. Waltajjiin Oromiyaa dhaite akkasuma wallaggaa dhaite akkas bakka hundattuu Oromoo bakka lamatti addaan ciree namichi kun dur tokko taaneetiin at least Oromoo alagaa mormaa turre. Amma naannoo maatii keessatti dhalatte keessatti ollaan gamaa gamanaa Oromoo gargar kukkutanii wal lolchiisuu deemu jechaadha. The worst kind of civil war in Oromo history nutti fiduu deemaa jira jechaadha namichi kun. Kanaaf Itoophiyaan inni deemuun kun hundeedhaan Oromoo balleessuuf Oromiyaa balleessuuf waan deemaa jiru uummanni keenya qeerroonis rakkoo maaltu dhufe kati jette sun qabsoo Oromoo butuu irraa kan ka'e afaan Oromootiin dubbachuu namichaa irraa kan ka'e ijoollee isaatti uffata aadaa Oromoo uffisee uummata keenya gowwoomsuu irraa kan ka'e aktivistoonni keenya immoo dogoggora daangaa hin qabne hojjechuu irraa kan ka'e mootummaan kun ni baasa jedhanii uummata keenya agartee olola itti oofuu irraa kan ka'e ani dogoggora akka biyya sanitti hojjetamtee siyaasa keessatti akka barana argeen beeku. Jaarmaa waggaa 20 guutuu nama fixaa bahee nutu balleessee nutu harkaa miila nama ciree aangoorra taa'uun nun hin malle ofiin jedheen nu ceesise jedhanii namni martu. Tokko keessaa otoo nafin paartii oppoziidhaan nu ceesise atummaan nu ceesise siyaasaan akkasii addunyaa kanarra eessa jirti. Jaarmanii tokko dogoggora qabaannaan xiqqoomaanuu achi deeme irraa jedhanii malee anatu miila isin cire anatu isin ajjeese anatu kana sun godhe aboogaa dhugaa kan keetii nurraa deemi jechuu malee nu ceesise eessa jira. What kind of politics is that? Amma uummanni keenya dammaqee jira inni jedhamu kunuyyuu gaafii keessa gala yoo akkas. So kanaafi qeerroon keenya kunis jabanatee deemuu qaba. Sirriitti jabanatee. Seenaa amma dura tarte ka bara isaatti ka butame ka bara dargii ka butame kan ammootu dhiyeenya kana butame kan hunda laalanii hegereedhaaf jaarmoonni dhufan kunis akkana yoo ta'an kan jedhu gaafii keessa jaluu qaba. Abiyyi qofa iyyuu miti. Even the future. So kanaaf qeerroon Oromoo lafaa ka'ee qabsoo isaatti qajeela deebi'ee mootummaa kan ofirraa kaasee haqaan uummanni keenya abbaa barbaadu filatee akkaataa eenyu hojii akka jiraatu murtii irra haga gahutti I don't think akka waan furmaanni dhufu hin deemu it takes longer time. Namni baay'ee bilisoomne irra maal jedhan sun akka soba ta'e ifatti mul'atee jira. Ammas immoo yeroo dheeraa fudhatana fakkaata uummanni keenya baay'ee itti qophaa'uu qaba kan jedhu namu. Beessa adda sana reefus kaftee jirta asuma walitti qabii yaada mayyiitis itti dabaladhu gara golubbii deemaa jirra. Reefun tana waa'ee madda walaabuutti ta'e kaftee jirta. Haaluma san fakkaatutti lixa wallaggaattis nan Harargee irraa achi qubate. Jarattiin tun abaawoodha if keessaa baasaa jedhanii uummata naannoo itti kaasuudhaaf jibbaata waraa jira. Tuni numaatu namoota waa xiqqoo irratti dirasillee dhifkaa guddaa hin fiddu tokkummaa Oromoo irratti. Garuu har'aan tan akka dhageenyutti qaamni mootummaadhaa kun saganteeffate bajataa fi bajata itti ramadate Oromoo addaan qoqqooduudhaaf sochii hagana hin jenne gochaa jiran. Keessaafuu kara iddu galeessaatti qabsoon tuni akkuma gartee ta wallaggaa qofa taate fakkeessuudha. Sochiin hagana hin je'amne godhamaa jirti deemaa jirti. Namoonni baay'een garaaf je'anii kana jala goranii jiru. Namoonni bebbeekamoon kan uummanni silaaf duratti ilaaluus uummanni Oromoo bal'aa waan kana akka ofirraa argu. Karaan kun karaa gabrummaatti nu oofaa jira. Ajee akka ofirraa argu gochuudha. Malli tokko kan uummatattiin himamuu qaba jettee yaaddu maali? Miidiyaa alatti. Tokko wanni kanaa kun yeroo hedduu deddeebi'ee jalqaba yoo yaadattan naannoo Booranaatti Oromoota baharraa achi dhaqan
naannoo Booranaatti humna guddaa itti bobbaasanii warri kun abaa oolajanii yeroo saniis ajjeesanii turan buqqisaniitti illeedha turan. Jimma keessattis wahuma saniitti tahee Elobaaburittis sanumaatti tahee. Naannoo Wallaggaattis Oromoota na baharraa dhaqan anqaama kiyyaa warraan achi arkee ijoollee isuman kiyyaa faadhaan arkee ajaa'ibaan sitti ta'u magaalaa Qondaalaa sanitti ummanni jaalalti ummanni naannoo sanii isaanii qabu hoggaa himan waan hedduu si boonsu waan hedduu si dinqisiisu. Garuu mootummaan faashishtii Abiyyiin gaggeeffamu kun wahuma sirna Haayile Sillaasee sirna Mililikootaatiirraa dhaale Oromoo qoqqoodii buli beeki lafee arbaatiin cabsan jedhan Oromoo qoqqoodanii addaan baasanii sirna isaanii sirna Mililik amma deemuun kana dagaagsuudhaaf kana wanni lafa kaayyateef karaa jiddu galaa yoo dhufte waan biraa dhiisii Jaal Abdii Raggaasaa eenyu qabsiise Taayyee Danda'aatii miti maaliif qabsiise kun ifa ta'uutu irra jiraata. Abdii Raggaasaa waan balleesse hin qabu, yakka hojjete hin qabu. Namicha ifii Kuruneel Koomaandarticha ifii ajjeese Buraayyuu keessatti Taayyee Danda'aa Yaayaa Bashiir fa'aa ragaa gabbaasaa turan haasaa isaa fi Dammaalachii fi isaan sadeen jidduu deemaa ture. Arra Oromoo gandaan cabsuudhaaf, Oromoo maccaa kophaa baasuuf, Oromoo Tuulamaa kophaa cabsuuf, Oromoo ituu humbanna. Akkasumatti isi koomandoo keessaas wahuma akkasii naqanii kanaan Oromoo faffacaasanii sirna bulchiinsa isaanii dheereffachuudhaaf kun waan habasharraa dhalan. Abiyyi waan haadha isaatirraa mana keessa bare waan arra Daaneel Kibratii fi eenyu guraaktichi isa masaraa mootummaa isaa keessatti isaan barsiisanii gabbahee Oromoo irratti eksarsaayisii godhaa jira. Oromoon ammoo kana hubachuutu irra jiraata. Kun saba kanaaf badiidha. Oromoon akka Oromoo cabe gaafa cabuus akka Oromootti miidhame bar harmamuraa aanoolee irratti raayyaa azaboo cabseenaaf ne diinni Tuulama dhufe. Tuulama cabsee harmamuraa aanoolee dabre. Aanoolee cabsee deebee calii calan qollaqe. Abiyyis exactly he is going to do the same thing. Oromoon bayyanachuutu irra jiraata. Hagayoom namni dhufaa dabraan ati si cabsa. Hagayoom namni dhufaa dabraan ati si fe'ata. Ummanni ka ummataatti if maddii ilaaluutu irra jiraata. Sabnummaan nu keessa jiraatu bilisummaa akkam qaba biyya teenya keessatti. Nuti hoo Oromoon bifa akkamiin jiraanne kan if gangaaluutu irra jiraata Oromoon. Kanaaf ummanni Oromoodhaa kutaa fi amantiin adda bahuun naannawaan adda bahuun kun safuudha. Fokkisa guddaadha. Oromoo irratti dhaloota ofirratti godaanniinsa dhiisuu deeman. Warri arra aangoo macheessite. Warri arra aangoo macheessite. Akka Taayyee Danda'aa kunfaan Oromoo yoo lafa tanarraa duguugaman arra dhimma isaatii miti. Taayyee Danda'aa Oromoo amantii waliin naquu deema. I'm telling you. Amantiidhaan Oromoo waliin naquu deema. Waan biraa jettati. Isaan saganteeffatee jira jechuudha. Oromoon kana bayyanatee ilaallachuutu irra jiraata. Fala irraa dhawchuutu irra jiraata. Lubbuu kuma shan gabbarteeti Amaara masaraa mootummaa keessa guurtee arra Amaarri sagantaa siyaasaa isaas irra gaggeessaa jira. Kun qaaniidha. Oromoon gaafa silaa dhiiga ilmaan isaa dhangala'uu jiru kanaan ka'ee dubbachuu qabu bishaan Abbaayif dubbachaa jira. An dhiiga ilmaan Oromoo dhangala'uu jiruutu naa dursa malee bishaan Abbaayii miti. Dhiiga ilmaan Oromoo dhaabuuf hin qabsaa'u. Yoo Oromoon jiraate, yoo Oromoon nagee qabaate, yoo lafti Oromoon nagee qabaatteen, yoo fedhii qabaanne bishaan Abbaayii san waan ni godha. Garuu sabni Oromoo dhiigaa jira. Sabni Oromoo badaa jira. Oromoon kana. Jarri kun maal godhan? Gaafa sirna Minilik faarsuu jalqaban sirna Adawaa jedhanii fidan. Sirna kabajaa guyyaa Adawaa jedhanii fidan. Kabajaa guyyaa Adawaatii fi Goobanaa fi Minilik walitti qabaniiti akka waan wanni kun Minilik Oromoodhaaf tola hojjetee, Goobanaan Oromoodhaaf tola hojjetee sanirratti lola Adawaa Oromoon moo'e. Oromoon maal godhuuf Tigraay dhaqee moo lola? Isaan amata dhufaa dabraa namaaf lolanii. Baadiyyaa keessa kan dhume Oromoodha. Lola Somaaliirra kan dhume Oromoodha. Lola Eeltiraarra kan dhume Oromoodha. Arraas bishaan Abbaayif dhaqee du'a oduu uummanni isaa du'aa jiru. Oromoon taa'eef gaafachuutu irra jira. Oromoon taa'ee waliin mari'achuutu irra jira. Keessaafuu dhaloonni qubeedhaa amaanaatu harka jira.
obboleeyyan keessa meeqaatu isin dura lubbuun baate meeqa isin dura lafeen cabte meeqaatu arrallee qeeroon caccabee nama bishaan isa obaasuu hin qabne ka amaarri masaraa mootummaa keessa dhiiga ilmaan oromootiin dhiichisaa jiran meeqaan wal'aansa dhabee arra harka firaatti hafee jira kanaaf galanni oromoo yeroo hunda akkana ta'a jechuudha oromoon lola isaan ilaalle keessa seenuu hin qabu oromoon oromoof dhaabbachuu qaba oromiyaadhaaf dhaabbachuu qaba gootan oromoo bakar waareefaa leenjisoo diigaa faadha goota dhaqee fayyaadahii namaaf dhumee miti kafaarfattu goota mirga keetiif dhume malee kana wanni ninjo oromoo wanni nin guddaan dhaammadhu especially taayyee dandaha maafiyaa durriyyee safuun beeyne kana oromoo yoo firraan qabne badii biraa keessanii quudeema namichi kun jimaa hararirraa bahee magaalaa adaamaa keessatti ka akkas godhe isa akka harargeen biltsiginnaadha diddee nu jala jilbiifachuu qabdi jee bilbilaan nama inni hojii haasaweetu jira durriyyeen kun durriyyeen kanaaf oromoon ija banachuun aturra jiraataa hin jedhan yoo gartee dhiira isinii loltu hin qabaanne nuti dubartoonni oromoo gurmeessinee qabsoodhaaf kaan an dhugaadhaan isiniin jawarra dhiiraa sablina kana keessa jiraachuu hin dandeenyu ilmaan keenya ganamaa galgala bakka iyyuu dhuman namni ilmaan keenyaa dubbatu hin jiru biiti teenya gubachaa jirti namni dubbatu hin jiru manguddoon teenyalleen abbootii gadaa warri jedhanilleen gaafa oromoon xayyaaraan dhawamtu gaafa oromoon keemikaalatti facaafamtee dhumu gaafa oromoon komaandii poostii lafeen ilmaan namaa caccabu oromoon yuunivarsiitii naannoo amaaraa keessa dhumtu takkaan si gabbaateen dubbanne arra garuu waan isaan godhu jiran ni agarree jechuudha haanurraa gad dhaabbatanii qabsoon oromoo qabsoo qoosaatiin qabsoo dhiigaatiin. Galatoome jecha gaarii xumura gaarii kan itti obbo Jamaalii jecha maayyii kan darbattu yoo jiraate carraa takkaan siisanna. Bareeda ani karakteristik amala mootummaa kanaa uummanni keenya akka hubatu baay'ee barbaada. Maaliif yoo amala mootummicha kanaa qajeelatti hin hubatin uummanni keenya ammas gowwoomfamuu waan danda'uuf. Amaloonni isaa baay'eedha. Tokkoffaan mootummaan kun mootummaa daangaa malee sobduudha. Oromoo bira yoo gahu waan oromoo jaalatu fakkaata amaara bira yoo gahu amaara fakkaata tigree bira yoo gahu amaara fakkaachuu yaala keessattuu uummanni oromoo mootuyyuu afaan isaa waan inni dubbatuuf namni oromoodha jedhamee aangootti sadarkaa piraayim ministeriitti gahee hin jiru inni jedhu kun daangaa malee hawaasa keenya akka gowwoomsu waan baratameef afaan oromootiin yeroo bira qabu mootummaan kun yeroo hundaa yoo inni jedhu biltigindaa jechaan sirna gadaati oromoo jecha uumnee oromoo tuffate qabxoo qeerroo keessaa dhalate jedheet uummata oromootti naannoo biraa immoo yoo deemu biltigindaa jechaan Itoophiyaa paartii ነው kan namni martinuu Itoophiyaa tahee keessa jiraatu malee oromummaan ka keessa hin jirre kan amaarri keessa hin jirre kan maaliin keessa hin jirre kan jedhu tokkoffaa amalli mootummaa kanaa kijibaa ta'uu uummanni daangaa malee beekuun akka malee barbaachisaadha amala tokko lammaffaa mootummaan kun mootummaa seeratti buluu miti mootummaa seeratti illee nama jechuun ofiitti buluu miti maaliif amma akkuma namni martinuu quba qabu komishinota lamaa sadii kan Dr. Abiy uume jira. Komishina fakkeenyaa fi daangaadhaa fi eegummaa jedhee jechaadha. Akeekni komishina sanii Oromiyaan daangaa malee bal'attee jirti. Uummanni Oromoo waan isaan hin malle argate. Kanaafuu uummatoota daangaa jira wajjin walitti isa bu'aa jiraata. Kanaafuu daangaa isaa kan addaan kukkunnee saboota biraatiif illee haa kenninudha. Daangaa biraa Tigraay durullee turte akkasuma jiraatti. Ogaadenis akkasuma turte jiraatti. Affaaris akkasuma jiraata. Amaaris akkasuma jiraata. Xiyyeeffannoon guddaan komishina kana ittiin ijaaraniif seeraan ala kan silaa ijaaramuun hin malle Dr. Abiy itti gaafatamummaan komishina kanaa anaaf jedhee wanni inni fideef Oromiyaa diiguu. So amala mootummaa kanaa keessaa tokko guddaan maalinni uummata guddaadha jedhamee biyya san keessatti beekamu. Oromoo cabsuu biyya isaa diiguu. Sadaffaan amala mootummaa kanaa keessaa sabboonummaa Oromoo daangaa malee sodaachuudha. Sabboonummaa Oromoo, seenaa uummanni Oromoo kiyya jedhu ka dhugaati kan jedhu san hunduma diigee balleessuudha. Kana keessaa amma fakkeenyaaf mallattooleen dhiyeennuma kana iyyuu deemaa jiran kan duraanis deemaa turan. Seenaan caliin calaqqoo kitaabota biyya san keessatti barataman hunda keessaa akka bahu. Seenaan naannolee akka bichi keessaa bahu. Oromummaadhaaf Oromoonni jedhu kun akka mana barumsaatti hin baratamne. Irra caalaa Itoophiyaa tokkoomsuudhaaf kan baay'ee barbaachisu afaan Amaaraa waan ta'eef gama afaan Amaaraa barattuutti akka deebi'amu. Ijoolleen Oromoo kutaa tokkorraa 12titti amaaromsaa jechaadha. Seenaan mootummaa amaaromsaa waan ta'eef uummanni keenya mootummaan kun diina Oromummaa ta'uu qajeelatti amala isaa keessaa ammas tokko ta'uu hubachuu. Afraffaan mootummaa kana keessaa ammas wanni uummanni keenya irratti hubachuun isaan malee maaliin mootummaan kun mootummaa warra cubbuu dalagu qofaan mootummaa warra kijiba faarsu qofaan
ijaarame ta'uu qajeelatti hubachuu barbaachisa. Jireenya isaa guutuu waggaa 27 guutuu uummata keenya jedhaa ture buqqisaa ture. Kan dhiyeenya kanallee uummanni namicha amma awwal jedhan naannoo Arsiitti fakkeenyaaf bara wayyaanidhaa nama ficcisiisaa ture. Uummanni otoo akkasitti iyyatu aangoo dabaluuf mootummaa nama uummanni jibbuuf aangoo dabalu. Mootummaa namoota kijiba qofaan beekaman biyya alaatirraallee guure ka ofiifuu beekumsa gahaa hin qabne ka hangumaa biyyuu waa hin beekne gorsituudha jedhee kaa'atu. Gorsituudha jedheet namoota waan beekne namni waa beekuun nama gorsaami. Nama waan beekne achi kaa'ee uummata ittiin gowwoomsuudhaaf gorsituudha jedhee mindaa mootummaa gurguddaa kafalu mootummaa sobaa mootummaa maafiyaa irratti ijaarame jechuudha. Mootummaa biyya saamuu fi uummata saamuu irratti of qopheessee deemu. Dabballoota amma argitan kana hunda tokkoon isaaniitu beekumsa hin qaban. Otoo nama beekumsa qabu taate uummata ofii irratti hin duulan. Amma adde Saamiyaan duratti obbo Taayyeedhaan maalii fi obbo Abdii Raggaasaa hiisisaa jette. Obbo Taayyeen otoo sammuu qabaate waan akkasiin godhu. Mootummaa kanatu akkasiiti. Mootummaa kanatu namoota sammuu hin qabne namoota wallaalaa uummata ofiitii irratti duulu. Ka garaa ofii qofaaf bulu. Biyya alaatirraallee warra duraan hojii hin qabne warra beekumsa hin qabne gorsituudha jedhee of jalatti caaccessee dabballoota godhatee deebisaa jira jechuudha. Kanaaf amaloota mootummaa kanaa hubachuun daangaa malee barbaachisaadha. Amala mootummaa kanaa gaafa hubate uummanni keenya wanni isarraa abdatu hin jiraatu jechuudha. Mootummaa saamicha uummataa qofa irratti hirkatu. Mootummaa seera eeguudhaaf fedhii takka hin qabne. Fakkeenyaaf ammallee seera akka inni nu barsiisu keessa komaandi poostii waan jedhamu jira. Komaandi poostiin biyya takka keessatti yeroo ati state of emergency labsitu paarlaamaa fiddee rakkoon maal akka ta'e ibsitee sadarkaa rakkoon sun irra jiru uummatatti mootummatti himtee uummanni tokko gooteet paarlaamaan murteessee komaandi poostii yookaan state of emergency labsita. Amma Itoophiyaa keessatti keessattuu naannoo Oromoo keessatti waggaa lama ka guutaa jiru ka uummata Wallaggaa fixan kunneen ka Gujiitti nama fixan ka Booran nama fixaa jiran ka Wallo keessan nama fixaa jiran ka Tuulama keessan nama fixaa jiran dharaan waan hin jirre kan fixaa jiran kun seeraan buluudhaaf mootummaan kun mootummaa qophiin tahin mootummaa waanuma konseptima seeraatu hin qabne ta'uu isaa nama agarsiisa jechaadha. Mootummaan yaada seeratti buluu takka hin qabne nama bulchuun isaatu maafiyummaa adde Saamiyaan duratti jettisan jechaadha. Mootummaa hin jirretu mootummaa fakkaatee jira waan uummanni biyya sanii nagaa ta'eef. Haala amaloota mootummaa kanaa eegageetiin booda uummanni maal godhuu qabaadha dubbiin guddoon. Hanga mootummaan kun jijjiiramutti nagaa argachuu waan hin dandeenye. Mootummaan kun achirra turuudhaaf uummata amantii waliin buusu, gosaa waliin buusu, sabaa waliin buusu, qabeenya saamuudhaaf of qopheessu achi waan biraa uummataaf waan inni hin gooneef ofirraa kaasuuf qabsaa'u achi filannoo biraan qabu uummanni biyya. Yoo mootummaa kanarraa abdatee ka taa'u taate uummatatu gabrummaa filate jechaadha. So bilxiqinnaan jedhan waan sobaa ta'uu. Jechoota kijibaa hiyyummaan jirtu keessatti bilxiqinnaa irraa haasa'an. Biyya haqni irratti haqa jedhanii guyyaa haqaa faarsan. Biyya walqixxummaan hin jirre keessatti biyya waa'ee qaagmee jedhanii guyyaa 5 guutuu maqaa itti moggaasanii faarsan akkuma agartan. Konseptiin Dr. Abiyyi deemu konseptii wallaalaati. Ani konkolaataa qabaataa turee jedha. Gaafa ijoollummaa isaa hiyyeessan turre akkam jennaan godhee konkolaataa oofaa ture. Abjuudhaan. Otoo konkolaataan qabaateen abjuudhaan konkolaataa. Otoo badhaadhaan. So this kind of characteristics kuni mootummaan biyya bulchu otoo hin ta'in tapha ijoollee daa'imaa waan fakkaatu waan ta'eef uummanni keenya warri maqaa Oromootiin aangootti dhufe kun warra watakka hin beekne warra wayyaaneen bara dhimeeraan meeqa ergataa baate. Ka wayyaaneen ergamaaf nuu tola jettee aangootti ol fidde. Ergamtoota wallaaltota ta'uu uummanni hubatee warri waa beeku. Dhugaa jiru uummata keenyatti ibsee uummanni akka ofirraa ka'ee qabsaa'ee mootummaa kana jijjiiru. Mala dha'uu achi malli biraa waan jiru natti fakkaatu. Kanaan uummata keenyaaf ija banatanii akka sirriitti socho'an qeerroon keenya akka sirriitti socho'u gorsi kiyya guddaan kana fayyaa ta'e ulfaata. Ayyee galatoomaa isin lachuutu egaa daawwattoota keenya gorsa ciccimaa yaada babbareedaa keessummoonni lamaan kunii darbatan dhaggeeffatanii jirtan. Daqiiquma takka ittiin tamaayyii takka darbadhaa. Reefa adda Saamiyaanis kaaftee jirti. Uummanni Oromoo Itoophiyaa ta'uu hin dinne garuu Itoophiyaatu nu dide. Saboon waan Oromoo Itoophiyaan kan ijaaramte dhabama Oromiyaa fi Oromoo irratti. Har'aan tan Abiyyii fi dabballoonni isaa adawaa gootota Oromootuuf wareegamaan akka Oromoon fiddee tokkotti nu dhaadheessanii nun soban. Dhugaadha. Kumaatama meeqaatu adawaa irratti akka qoraanitti ciibsame dhume. Injifannoo san gaafa Minilik galmeeffate Oromoof maal godhe? Gaddeebi'ee Oromoo maal godhe?
Uummanni kun naa wajji dhiiganii uummanni kun biyya tanaaf dhiigan jee nu dhiise. Nuunehe amata 100 san booda maal nu godhan? Lafa teenya maal nu godhan? Ardhaan tana seenaa teenyallee fudhachuu didan. Egaa gaafa dargiidhaa xabbaab nuun jechaa turan. Har'a ammoo ጽንፈኞች nuun jechuu eegala. Inumaatuu gaafa Tigree irra wayyaa ture. Ashabbaariዎች nuun jedhan. Santuqorra kabajaa ta'etu jira. Egaa jara sabboonummaa Oromoo fudhachuu didee arrabaan arrallee nu arrabsaa jiru. Ilmi abbaa gadaa keessan kanneen deeggartan nuti hin deeggarre. Oromoon baay'een deeggaraan jirtu. Karaa sanitti nu oofaa jira. Tun Oromummaa walitti fayyaa hin qabu. Oromoo hallayyatti ooftu. Sirni amma jiru kun Oromoo hallayyatti oofaa jira. Gurgurachuudhaaf warra rakkoo qabuun gurgurataniitis jiru. Warra kaleessa sammuu isaaniitiif gurguratee Tigree jalatti gale hundi isaanii garaaf jette. Namni hogguta gantuun hogguu gantuudha. Warra kaleessa saba ganee meeshaa diinaa ta'eetu hadha boru Oromoodhaaf waa godhe jettanii yaaddani. Maaliif masaraa mootummaa san keessatti nafxanyaa walitti qabate? Baay'een dubbadhu. Maal dhaggeeffattaniif galatoomaa isiniin jaa. Qophii itti aantu tammoo hojjechaa nutti nagaan jiraadha. Galatoomaa.